الرا درسي رياض الصالحين الرا بابا صبري جرى جتشو بابا صبري جيني جرى جتشو رياض الرا بابا صبري حديث أفرتمي تربة فارجيني جرى جتشو وأم معاذ بسم الله الرحمن الرحيم وأن معاذ معاذ بن أنس معاذ الما أنس الرانسي وديسا رضي الله عنه جاري جاري حديث أفرتمي تربة فارجيني راجع جودا بابا صبري رياض الصالحين را درسي جتشودا وأم معاذ بن أنس معاذ الما أنس الرا رضي الله عنه رب جبنا سرا فقيس والله نسرا جالتوتي أن النبي صلى الله عليه وسلم إرجمان الله قال نجد من كظم نمنك أبي غيظا دلن صوت أبي وهو قادر حال دندؤون haala danda'uun utuu danda'uu jechuudha. Wahuwa maniin suni qaadirun haala dandahuun alaa ayyun fidahu isa baafachuu haala dandahuun isa baafachuu haala danda'uun jechuudha. Da'aahu Allahu rabbiin isa yaama subhaanahu wa ta'aala qulqullaa'ee wal ta'e rabbiin sunu alaa ru'uusil khalaa'iqi mataa uumamawwanii irratti mataa uumamawwanii jechuun jama'a addunyaan kana irratti uumamte dhaloota duraa boodaa irratti rabbiin isa waama. Yawmal qiyaamaa guyyaa qiyaamaa isa waama. Hattaa yukayyirahu fuulduruma namaatti hattaa yukayyirahu amma isa filachiisetti minal xuuril ayni guutuu ijaarraa amma isa filachiisetti xuural ayni irraa jechuudha. Xuural ayin jechuun guutuu ijaa jedhan. Ija kana gurguddatti, ija kana babbareeddii, ija kana guutti jedhan. Gaarii hattaa yukayyirahu amma isa filachiisutti jechuudha fuuldura namaatti minal xuuril ayni xuural ayni irraa maa shaa'a amma fedhe amma isa filachiisutti jechuudha. Amma fedhe isa filachiisa jechuudha. Akkas jechuun namni dallansuu tokko utuu baafachuu danda'u dhiise akka namni keenya amma waamee namarratti ol shallamu rabbiin guutuu addunyaa kana gaafa sana walitti qabee irratti jechuudha xuural ayni maraxadhu jedhan subhaanallah. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن ترمذين حديث كن حسني صحيحا جل وقال حديث صحيحا gaarii hadiisa kanarraa wanni nuti fudhannu obsa qabaachuu utuma baafachuu dandeessu utuma mo'achuu dandeessu gaafa namni badiisitti dalage yookaan immoo humnaa ol sitti balleesse dhiisuu sabbaruu irraa arganna jechuudha. Xuural ayni argachuudhaafu hadiisni 48ffaan waan abii huriirata radiyallahu anhu abaa huriirarraa rabbiin jibbina sarraa fageessu anna rajulan أن رجلا قربان توكو قال للنبي صلى الله عليه وسلم إرجما ربي تنجد أوصيني يا إرجما ربي ناد آمي جدين أبا ولاتي إرجما برتارو قربان توكو في قارو مرفه أوصيني ناد آمي يا إرجما ربي قال نجد إرجما ربي لا تغضب إن دلنين فردد مرارا إردد بإيه gaafate gurbaan ammas na awsiini kan biraanaadhaam yaa ergamaa rabbii jennaan ammas laa qaala ni jedhe ergamaan laa tagdab hin dallanin rawaahul bukaarii hadiisa kana odeesse jechuudha. Maaliifi dallansuun waa hundarrayyuu hamaa akka ta'ee fi ammoo waa hundarrayyuu akka jiru addunyaa keessatti illee nama miidhu beekaafuu ergamaan rabbii hin dallaninii je'een. Gaarii hadiisa kanarraa wanni nuti fudhannu ammas sabaruudha dallanuu dhiisanii obsuu irraa fudhanna jechuudha baaba sabii keessa jirra. Hadiisni 49ffaan waan abii hureerata abbaa hureerarraan si odeessa radiyallahu anhu wallaan jibbana sarraa fageessu rabbi sarraa haa jaallatu qaala ni jedhe abbaa hureeraan qaala rasuulullah sallallahu alayhi wasallama ergamaan rabbii ni jedhe jedha. Maa yazaalu waan deemu البلاء بلان وان ديمو
بالمؤمن مؤمنة تورا وان ديم أكاز جيتشون بلان جيتشورا مؤمنة تورا وان ديمو مؤمنة رتتا بلان والمؤمنة مؤمن تتي دبرتي رتي تا أما تاوتي وان ديم في نفسه نفسي ساخي ستتا مالي مؤمن تيشا ست أكام يوكين مؤمن تيشا كان ركوبسي يوكاو جامسي يوكا تشابسي يوكا ركسي إسا مكور مالي بلان إسا تلوه مالي نافو وولده وولده يوكاو الموسى رتتاو مالي بلانسون الموسى دكوسي يوكا جيسي وماله qabeenyaa isaa irratti ta'u malee nafu qabeenyaa isaa jalaa bal'eessee bokkaatti galchee ayyaa bineensa nyaachise hattaa yalqallaaha ta'aalaa amma rabbiin qunnamutti jechuudha. Amma rabbiin qunnamutti ta'aalaa rabbii wal taate amma qunnamutti irraan deemu jechuudha. Immoo korama galgalaaf ganamni wamaa alayhi khaxii'a haala jechuudha isarratti hin taaneen qunnama rabbiin. Haxi'atun diliin tokkollee haala isarratti hin taaneen qunnama jechuudha. Akkas jechuun namni balaa isa muuminni balaatitti bu'aa yoo balummaa sanarratti sabbaree muuminti dhiiraas muuminti dubartii sabbaranii yoo jedhan rabbiin amma qunnama nutti nafanu wamaala yaala isaanii irratti hin taaneen haxi'atun diliin tokko maaliifi addunyaa irratti irraa harcee jechuudha irratti sabbaranii irratti hofsan waan ta'eefuu jechuudha. رواه الترمذي قال حديث حسن صحيح حديث كن حسن صحيح جدا في حديث كان رامس وننو تفدنو مالي جنان مؤمن تيتوكو مكرمو سا واجبا غرو الرتيوني صبري ربين ديلي ساكن رهرج اسرا فدن جچود حديث شنتم مفان وان ابن عباس رضي الله عنهما قال قديم عيينة عبد الله بن عباس الرانسي وديسا قال نجي عبد الله قديم عيينة ابن حسن قديم ندوفي يوكان سيني عيينان علم حسن ندوفي جيتشو فنزل نقبت في قبت جيتشو على ابن أخيه علم أبوليس إسابر قبت على ابن أخيه علم أبوليس إسابر قبت وسيلة عاب جيتشو الحر عيسين حري ilma qaysii kan jedhamu nimmo ilma obboleessa isaa bira dhufee qobate hurriin hoyeenaan wakaana ni ta'e eenyu hurriin ni ta'e minan nafari jama'aarraa ta'e allaziina isaannan yudniihim isaannan ofitti dhiyeessurraayi isaannan ofitti dhiyeessurraa Umaru radiyallahu anhu isaanan Umar ofitti dhiyeessurraayi hurriin kun akkas jechuun zabana mootummaa Umar keessaa wantichi isa Umar ofitti dhiyeessee maamila Umari jechuudha nama Umariin wajjin jiraatudhanni nama jechuudha gaariidha nama Umarii ofitti dhiyeessee wajjin jiraaturraayi jechuudha hurriin kun wakaana ni ta'e alqurraa'u وكان القراء أصحاب مجلس عمر نتاي جيتشودا eenyutu ta'aa jira hurriin ta'ee jechuudha maal ta'e jennaan gaarii qurraa'u gaarii qaari'oowwan isaa ta'e jechuudha nama jechuudha qara'aa warra jechuudha ashaaba Umar ta'e jechuudha warra majlisa jechuudha Umar warra jechuudha Umarii jechuudha keessaa warra qara'aa ta'e jechuudha ni tahan gaarii wakaanaan kuni ni tahe jechuudha jedhan alhurru hurriidha ta'aa jira wakaana hurruun alqurraa'uun kun jedhan warra waa haffazeen jedhama jedhan warra waa haffaze qurraa jechuun warra waa haffaze warra qur'aanas haa ta'u warri haffazan qurraa jedhamu jedhan wakaana ni ta'e eenyu hurriin ni ta'e minal qurraa'i warra qurraa'otarraa ta'e warra haafizootarraa ta'e jechuudha warra haafizootarraa ta'e ashaaba majlisi Umara warra sahaaba ashaaba warra majlisa Umarirraa gooddanyoota warra jechuudha taahumsa Umarirraa hurriin warra qurraa'ota ta'e jechuudha gaarii wa mushaawaratihi
warranni ammas ittiin mariyatu ta'e warra Umar ittiin mariyatu ta'e jechuudha. Hurrii kanaan Umar mariyataa ammas haafizoota warra Umar ofitti dhiyeessu keessaayyii warra Umar ofitti dhiyeessu irraa jechuudha. Hurriin kun kana hunda qaba jedhan. Kuhuulan wamushaawaratii kuhuulan dargaggeessa ta'anullee kuhuulan nama guddaa ta'anullee eenyu warri Umar ittiin mariyatu sun. Kaanuu awshubbaanan dargaggeessa ta'anullee hurriin kun jara keessaa tokko jechuudha. Akkas jechuun Umar dargaggeessa illee biraa qabaa nama guddallee itti dhiyeesseef biraa qaba jechuudha. Faqaala Uyeynaan ni jedhe libni akhiihi ilma obboleessa isaatiin ni jedhe Uyeynaan amma gaa hurri gaa Umarii fi sadarkaa kanaa qaba miti. Uyeynaan immoo achiin fayyadamuu jecha dhufe amma. Faqaala ni jedhe Uyeynaan ilma akhii libni akii ilma obboleessa isaatiin ni jedhe yaa abna akii yaa ilma obboleessa kooti yaa isa wasiila sii ta'u jedheen laka wajjuhu sii fuulatu jira jedheen akkasi akkuma irra mangistiitti tokko dhaqee yookaan argeera jennaan ziyaaramaa'u dubbisuu miti dhiyaachuu wajjin taa'u miti isa kanaafu laka wajjuhun sii fuulatu jira inda haazal amiiri amiiricha kana biratti sii fuultu jira jedheen akkas jechuun ati sadarkaa qabdaa isa biratti beekamaadhaati fasta'azillii naa eeyyami jedheen alayhi amiira kana irratti naa eeyyami walgaleetiin wajjin haasawaa amiira wajjiniin haasawuun barbaadeeti yoo ati immoo naa eeyyamte yoo ati immoo naa eeyyamsiifte naaf eeyyama mee naa eeyyamsiisii jennaan fasta'azana achumaan eeyyameef eeyyama barbaadeef yaa Umar oye mucaa wasiilii koo tokko dhufee akkanatti sitti wal gala jedhaa akkam naan eeyyamiifi jeen fa'azina lahu Umarun Umar achumaan eeyyameefi iznii godheefi falammaa dakala aluma seenu eenyugaa Uyeynaan kun aluma seenu silumaa waan biraatiif dhufe falammaa dakala wagguma seenu qaala ni jedhe hiya jedheen hiya jechuun dammaqi jechuudha yookiin hodeessi jechuudha akka biyya Harargeetti hodeessi jedhan yookaan immoo hii jechuun dammaqi jechuudha sii akka jechuu fa'i jechuudha. Kana hunda jedheen hurrii Uyeynaan kun jechuudha. Gaariidha. Hii dam yookaan hodeessi yaa ibnal Khaxaab yaa ilma Khaxaab jedheen inumaa maqaa gadi waamee isa jarri kaa yaa amiiral muuminiin jedhanu inni yaa ibnal Khaxaab jedheen akka tuffachuutti jechuudha. Fawallaahi rabbitti kakadhee jedheen maa tu'xiina aljazla ati nuun kennitu jedheen takkaa nuun kennine aljazla qooda guddaa takkaa'uu waan guddaa nuu kenniteen beektuu ati takkaa jeen jazlaan kun jedhan horii hedduudhaan jedhama jedhan horii hedduu takkaa nuu kenniteen beektu ati mootummaadhaa maal jedheen walaa tahakumu fiina walaa tahakumu murteessitees hin beektu ati fiinaa nu keessatti بالعدل حقا مرتيتين بيتو إن صبدا جين حقا مرتيتين بيتو نو كيسات صبديتو مسين بلشان جل التمالي سرين جرتو أتيدين عمرين كان جابر فغضب عمر أكين عمر ندلني رضي الله عنه ربي نجيب بنسر رافا جيسو ندلني حتى هم أما يادي توقت إيرو أنو ما توقت أوجتا انجرو أنا كنت ناك أوجتا جا أنا متتكونا كمتا كننا انجتي سجد أوجتا حتى هم أما يادتي ayyuuqi abihi isarratti argamsiisu amma yaadetti asseefu jechuudha. Seefii isarra buusu amma fedhe tokkotti. Ayyuuqi abihi isarratti argamsiisu amma fedhe tokkotti dallane Umar. Gaafa kana hurri taa ilaalaa jira. Yaa Rabbi falli qabeebboo. Faqaala lahu hurrun. Hurriin ni jedhe lahu Umariin ni jedhe. Yaa amiira almu'miniin yaa amiira muumintootaa jedhe. Inna Allaha ta'ala Rabbii wal taata'e. قال نجري لنبيه صلى الله عليه وسلم رب نبي ساتين نجري بر ما يادتو أتجرين نبيين دو يجرى برقاتا نبي ساتين نسان نجري يادن يا أمير المؤمنين جين مال جري نبي ساتين خذ العفو إيسا قدت قبط خذ قبط العفو إيسا قبط جين ربي تو إرغما ساتين كي إيسا قبط جتون نما إيسو بري جين وأمر أجاجي بالعروف خيريت أجاجي
وأعرض غرغل مو عن الجاهلين ورّه لا لا رامو غرغلين جنّي ما قرآن كيسة ربي نبي محمدين جري ورّه لا 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 ناسين جنّي ما جنان غاري وإن هذا إيجا إني كوني من الجاهليين ورّ جاهلي رأيي يا عمر يا أمير المؤمنين إني كو ورّ جاهل الرأيي والله ربتك كده أكنا جديتمي هرّي أكنا جديتمي inni kun warra jaahilan raayyi dhiisii fi irra darbii fi tillaalinii jeen wallaahi rabbitti kakadhee maa jaawazahaa isiirra dabarre jedhan umar kuzila afwa jechuu kan irra dabarre jedhan quraana kanarra subhaanallah haala mootummaa ta'uu waliin mangistii ta'uu jedhu waliin oo ajjeesisa haala ittiin gaafatamneen gaafa sana addunyaa bulchaa jira haala addunyaa bulchuun arrabsamee ka'ee gaafuma ayaan kun itti dhiyaatu ما جاوزها يا بوي سير روان دبر عمرون سير روان دبر جنان عمر سير روان دبر جنان حين تلاها يرو إسي قرأو جتشو يرو هرين إسي قرأو خذ العفو وأمر بالعرف جنان أتشين آبت عمر وكان نتي عمروني وقافا آبت هذا تي عمر كتاب الله تعالى كتاب ربي والتي برت آبت هذا yoo akka muutee Umar kitaaba rabbii biran darbu quraana rabbii jira. Isa har'a jechuudha namni tokko mootummaa qabaatu miti. Xiqqishoo asii dallanee jennaanuu quraana meeqaan meeqa tarkaanfatee waan fedhe hojjetu Umar jabeenya akkanaa qabaachuurraan wakaana waqqaafan nama dhaabbataa ta'e Umar. Inda kitaabillaahi ta'ala kitaaba rabbii wal ta'aa biratti quraana rabbiitti qaraamnaan achumaan dhaabata. Rawaahul Bukaarii. Bukaarii tadiisa kana odeesse. Gaarii Bukaariitu hadiisa kana odeessee gaarii hadiisa kana raawwanni nuti fudhannu ammas maal jennaan yoo jabaa akkamii ta'es yoo nama silxaana qabu taates qur'aana rabbiitii ol akka hin jirre namatti agarsiisa jechuudha. Ammoo namni ol laalaarraa garagaluu wajjin haasa'uu dhiisuu irraa nuu kenna jechuudha isa kanarraa. Gaarii isa kanaafuu maali jennaan hadiisa kanarraa walumaa galatti fudhannu baaba sabirii waan jirruufu akka namni itti obsu nu barsiisa jechuudha. Gaarii وعن ابن مسعود barreeffamni ni gahamu maal jedhu wayii dhufeeraa laata ni gahaa natti fakkaata akkasiis hin jedhu itti fufna garuu isa kana hanga barreeffamutti 51 gaarii maasha Allah barakallahu fiikum hadiisa tokkitti aan itti daballa insha Allah. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نجد ابن مسعود إنها شأني يوكاو كسان جتشو لجان كسان يوكا شاني يوكا دبين ستكون غنادة تاتي بر بعدي بودك يا غنادة تاتي مالتو أثرة فلنون غنادة تاتي غاري إن شاء الله دين يكون هدود irra deddeebi'uu gaafata asumatti dhaabnanii jabaatte adiinni kuni adiinni 51 xiqqishoo afaan nama qabaa inshaallah sinitti dheerata waan ta'eef walitti deebinaa وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبالله التوفيق